Ashama ijoollee Oromoo akkam jirtu nagaa jirtanii fayyaa jirtanii isiniin jedha bakka jirtanitti salaamanni fayyaa gaara qaxxaamuree qilleensa qaxxaamuree bakka jirtanitti isinii haa ga'u isiniin jedha. Akkasii har'aan tana viidiyoo wayii isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoon sunillee maal yoo kan jettan taate gaaffii deebii osoo kan nama waliin godhe osoo hin tahin suuraa kiyya poostii godhee gaaffii barbaaddan gaafadhaa isinii deebisaa isiniin jedhee ture. Galatooma nagaafatanii jirtanii warreen chaayinaala kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhaa isiniin jaa warreen haaraan ta'e maatiin nuuf ta'a isiniin jedha nu jajjabeessaa fedha keessaniin yoo ta'e maatiin nuuf ta'a isiniin jedha. Kaza gara gaaffii deebii itti darbina akkumin suuraa kiyya poostii godhan gama yuutuubii fi gara tiktookaa gama feesbuukaatiin warreen godhe gaaffii deebii asirratti harkattu isiniin jedha hunda isiidha asirratti harkattu deebii keessanii. ከዛ ጀቾዳ ገረ ጋፊ ወሊን ደርብና አከነ ጀዳ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዳ ጋፊ ተከፋኒ ብይ ደሎተ ከቲ ኤስ ጀዳ ብይ ደሎተ ከቲ ኤስ ለመፋ ብየ ከም ጅራታ ጀዳ ብይ ደሎተ ኮቲ ሀረርጌ ሄርና hirna garuu ittiin guddanne hirnattiin daladde afaan Harargeen dubbattu ምናምን አንጀዳ ጅርተኒ ኤዱጋዳ እኔ afaan Harargeen dubbaddu Harargee itti daladde malee ittiin guddanne isiniin jedha. ከዛ ከኒን ጅራዳ amma biyya Arabaatiin jiraadha jiruu biyya Ormaa jechuudha jiruu biyya Baqaa keessa jiraadha. Sadaffaa abbaa manaa hin qabdaa jedha. Abbaa manaa hin qabu asumaan warri na laallachuu feetan godhaate. Abbaa manaa hin qabu. Kaza akkana jedha gara fuulduratti maal gochuu hawwita jedha. Gama fuulduratti wanni gochuu hawwu yoonif haalli mijjate jechuudha. Yoonif kan haalli mijjatu taate yuutuubuma kanarratti cimee hojjechuudha karoora fuula duraati. Gaafii afraffatti ceenee jirra. Gaafiin afraffaan akkana jedha. Jaalallee yookaan abbaa manaa ni qaba akka jedhuuf abbaa manaa hin qabu jedhee isinii deebisee jira. Gaafii irratti jaalallee hin qabu gaafuma wal fakkaataa na gaafatanii ijoollee eessaati kan jedhuuf ijoollee eernatti dhalattee Harargee isiniin jedhe kalsaatti hin guddanne isiniin jedhe. Dhiifamaa wajjin gara yuutuubii kana maaltu si kakaasee akka itti yuutuubii hojjettu jedha. yuutuubii kan na kakaase gizeen yaani gizeen jechuudha ijoollee yuutuub hojjettu kana gizeen laalu ani yoo maaliif hin dhufee yuutuubii hin hojjenne kan jedhuun gara yuutuubii seene gaafii jaaffan akkana jedha. Gara yuutuubii eenyu si fidee jedha. Gara yuutuubii kan na fide Sa'iid Bayaan kan magaalaa Yemen keessa jiraatu jiru biyya Baqaan illee akkuma kiyyaa magaalaa Yemen keessa jiraatu isaatu gara yuutuubii na fideeni haa galatoomu asumaan nin galatoomfadhaarrallee. Kaza akkan yuutuubitti dhiyaadhu isaatu na fide jechuudha. Akkuma biraan irratti hojjedha yuutuubii kiyya jala seentanii ilaaluu dandeessanii yuutuubii naaf kanne jechuudha. Sa'iid Bayaanii eenyuun fakkeenya sii ta'een ka jedhus isuma kan fakkeenya naa tahe fakkeenya guddaa naa tahe anaaf bira kutee ormaafuu tahaa jira haa galatoomu. Waaqayyo umrii isaa dheeressu jedha. Kaza gara gaafii kaanii ceena. Gaafii torbaffaan akkana jedha. Ati amantaan kee maali? Yoo amantaan kee Muslima taate maaliif TikTok gubbatti mataa banaa deemtaa jedhu kan amantaa kooti gaafii deebii biraatiin walitti dachaana. Kaza jechuudha namni ati Harargee miti ati amantaan kee maali minaaman warri jechaa jirtan amantaan kan abbaati amantarraa maal gootu afaan Oromoo dubbatu bichaan ingaha jechuudha. Afaan kan hin dubbataa jiru Somaaliffaa dubbataa hin jiru Amaariffaa dubbataa hin jiru afaan Arabaa dubbataa hin jiru. Kaza afaan hedduutu jira afaan Oromoo dubbatuun bichaanuu ingaha isiniin jedha Oromoodhaani. Amantaan kan abbaati kan amantaa kooti yeroo biraa walitti deebina warreen hedduun amantaa koo na gaafachaa jirtanii. walitti dachaane isiniin jedha bal'inaani. Kaza akkana jedhe noo goobana kiristaan islaamaa nu gargaara.
yaanu amantaan tabbaatii akkasiin habeenu kun hojii rabbiitti waaqayyoo fadhiisnu jennu gobana warreen amantaa jettan ani oromummaatti hundaawa ani oromoodha amantaa koo dirqama nu ibsuu qabda yoo kan jettan taate viidiyoo biraatiin isinii dhufa. Viidiyoon kun waan hedduu waan gaaffii deebiin hedduu waan naaf dhiyaatteef isinitti dheerata. Amantaa koo dirqama yoo kan taatu taate viidiyoo biraarratti isinii hima. Kaza afaan Oromoo dubbachuun guyyaanuu hin ga'a ani Oromoodha. Harargetti dhaladhe isiniin jedhe ittiin guddanne Harargetti dhaladhe asumaan dhaamsan isinii dhaamuutu jira. Ijoolleen jechuudha. Dirqamaan jechuudha dirqamaan biyya dhaloota keetii sirraa murquu barbaaddan dirqamaan amantaa namarraa murquu barbaaddan abbaan waan fedhetti amana waan fedhetti dhiisa kan dagaa gabbaruu kan muka gabbaruu kan waan fedhe gabbaruu amantaan kan abbaate kaza oromummaa irratti hundaa'aa malee amantaa irratti hin hundaa'ina amantaa jechuudha amantaan kee qofa namni si waliin hin qabu oromoo jechuudha biyyattii oromiyaa kan waliin qabnu kan irratti hundaa'aa isiniin jedha kaza gara gaaffii taanii ceena gaaffii wal fakkaataa na dhiyaate akkana jedha hojiin kee maali silaati jedha gaaffichi hojiin koo ani jiruu biyya baqaa jiraadha akkuma nam takkatti jiruu biyya baqaa jiraadha waan ta'eef wooma namni hojjetuun hojjedha namni ijoolleen biyya ormaa keessa jirtanii hin beektanii namni keenya maal akka hojjetu hin beektan jedhee yaada jiruu biyya baqaa waan hin jiraadhuuf wooma namni hojjetuun hojjedha kaza akkana naan jedhu ammallee yoo rabbiin sodaatte dhiiratti fakkeessuu dhiisii imaamaan kan dhiiraati hin hidhatinii jedha imaamaan kan dhiiraati hin hidhatinii jedha dhiiraafis dhalaafis tokkuma jedhee yaada deebiin koo kana kaza dhiiraafis dhalaafis tokkuma imaamanni ati kiristaana moo muslimaa jedha akkuma viidiyoo keessatti dubbadhee jiraadha oromummaan bichiinuu hin gaa isiniin jedhee jira kaza kan amantaa kootii dirqama himuu taanaan viidiyoo biraarratti isinii hima isiniin jedhee jira malo gara keessatti YouTube kona biiti warra jedhu faa jira YouTube kootu jadiida haaraya jechuudha ammaan tana banamee fiifuuyu ammaan tana banamee inshallah gaafa naa guddatee si beeksisa isin jedha okay maqaan kee eenyu sitti dhalatte warri jedhu deebisee jira gaaffii wal fakkaataa tunaa dhiyaate maqaan kee eenyu eessa jiraataafis warri jettan isinii deebise jaarsa qabdaas warri jettan isinii deebise maqaan kee eenyu kan jedhu maqaan koo kanuma dhugaa kanuma YouTube kanaatti caalii jedhamaani caaliidha maqaan kooti afaan argeen dubbatturaa jedhan arargettiin daladhee ittiin guddanne isiniin jedhee jira ijoollee oromoo gaaffii wal fakkaataa naa barraa'e kaza namni fakkeenya godhadhu Sayidoodha isiniin jedhee jira akkasumatti gaa ijoollee oromoodha gaaffii wal fakkaataatu naa dhiyaate maqaan kee eenyu jaarsa qabdaa eessa jirtaa ijoollee eessaatii kanuma kanaatu naa dhiyaate jaarsan qabu isiniin jedhee jira warri firendii qabdanaan jettanis hin qabu isiniin jedhee jira akkana amantaa jedhu an akka mataa kootitti oromoodha oromoo ta'uun koo baay'ee na boonsa ittiin gaddu baay'ee na boonsa waan ta'eef ittiin gadduun jedha kaza kanamaan isiniin jedha ijoollee teenya ijoollee oromoo amantaa dhiisaa waan takka amantaa abbaatu deemmataan sii galee wanni isin laaluu qabdan oromummaa qofa irratti xiyyeeffadhaa isiniin jedha
kanuma irratti viidiyoon isin qabadee dhiyaatee jiru yuutuubiin kunillee naara gaa'e subscribe like share godhaa isinin jedha hin dagatinaa isinin jedha nu jajjabeessaa nu guddisaa isinin jedha warreen amantaa kee jechaa jirtan viidiyoo biraatiin walirratti deebina hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti nagaan naa tura turtiin gassan isiniif haa bareedu isinin jedha horaa bulaa deebanaa dagaagaadha waan isin gaafattan isin deebisa jedheetiin abdii qaba kanuma nagaan jiraadha isinin janga viidiyoo biraatiin walitti dachaanu